Akkam jirtu nagaa keessanii har'a immoo viidiyoo kanaan miidiyaa egzaamii saayikooloojii waliin ilaalla jechuudha. Wanti yeroon isin barsiisu viidiyoo keessatti wanti isiniin galle yoo jiraate wanti gaaffii isinii ta'u yoo jiraate viidiyoo kana keessatti isiniif deebi'ee yaada. Waan hundayyuu jechuudha bifa baay'ee isinii galuu danda'u ibsuudhaaf nan yaala. Isin immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan viidiyoo laayik gochuudhaan na jajjabeessaa. Isiniin jedhaa hundaafuu kallattiidhaan gara gaaffii keenyaatti gaaffiin paartiin jalqabaa true or false jechuudha. Innis gaaffiin jalqabaa akkas jedha. We use monocular cues. Monocular cuetti yookaan immoo monocular cue kan jennu ilaalcha ija tokkoon kan laallu jechuudha. Yoo ija tokko qofaan kan laallu ta'e jechuudha. Ija tokkoon kan laallu jechuun isa tokkummaa yookiin immoo namoota adda baasanii ilaaluutu hin taane kun ija tokkosuma ija tokkooti saayikooloojii keessatti. Determine closeness-dha. Closeness murteessaa nuun jedha. Closeness kan jennu wantoota guutuu godhee nutti mul'isu akka jechuudha. Inni binocular cues. Binocular cue'n immoo to determine fairness. Fairness yookaan immoo wantoonni nurraa akka isaan fagaatan kan ilaaluudhaaf kan nuyi fayyadamnudha nuun jedha jechuudha. Is this false? Kun sobadha moo or true kan jedhu jechuudha. Dhugaadha moo soba kan jedhu murteessuudha. Is sobadha jechuudha. Yookaan immoo false ta'a deebiinsaa. Sababni inni false ta'uufi kan nuyi fakkeenyuudhaaf yookaan immoo closeness-dhaaf kan fayyadamnu binocular-dha. Malee maal miti jechuudha. It is not monocular. Monocular miti jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti kan qabachuu qabdanu binocular maaliif fayyadamna? Binocular for closeness-dhaaf fayyadamna jechuudha. Malee for fairness miti jechuudha. Also fairness immoo maaltu nu fayyada? Monocularity nu fayyada jechuudha. Kanaafiyyuu binocular used to detect what? Closeness. Closeness detect gochuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. And fairness immoo yookaan immoo fageenya kan nuuf eenyu godhu immoo monocular-dha. Ija tokko qofaan kan laallu yoo ta'edha jechuudha. Kanaaf deebisaa false-dha. Inni gaaffii itti aanu akkas jedha. A researcher who wants to establish evidence for cause and effect for a cause-effect relationship between variable may use correlational research. Researcheriin tokko yookaan qorataan tokko jechuudha kan gidduu evidensii kana barbaadu yookaan immoo ragaa kan barbaadu cause and effect-dhaaf. Cause and effect jechuun sababaa fi ta'umsa jechuun sababa kun ta'eef iyyuu sababa kanaatiif kun ta'e jennee cause and effectiin jechuudha. Relationship between variables maybe variabiliiwwan gidduu fakkeenyaaf sababa x'n ta'eef y'n argame. Okay? Sababa manni jigeef namni keessaa ba'e yoo namni keessaa ba'uun effectii waan bu'aa argame sanadha. Manni jiguun immoo maalidha? Sababadha jechuudha. Kanaafuu cause and effect akkasii namni qayyabatu correlational research'itti fayyadama. Dhuguma correlational research'itti fayyadama? No. Correlation kan jennu show cause and effect only what experiment cannot agarsiisuu hin danda'u. Correlationiin hariiroo gidduu wantootaa jiru agarsiisa malee cause nun agarsiisu, sababa nun agarsiisu. Okay? Cannot show what cause and effect what correlation research. Correlation researching kan inni agarsiisu maalidha? Relation yookaan wantoota sana gidduu hariiroon jira kan jedhu qofaadha jechuudha. Cause effect isaantu fidee kan jedhu kan nu agarsiisu experimentidha jechuudha. Yookaan immoo yaalii gaggeessinu jechuudha. Yoo yaaliin hin jirre correlationidhaanii maal beekuu hin dandeenyu? Cause and effect beekuu hin dandeenyu. Therefore the answer is false jechuudha. Inni itti aanu maal jedhaa? Humanistic psychologists believe that each person is chief architect of his each chief architect of his or her behavior. Ofii isaatiif namni kamiyyuu architect yookaan boca mataa isaati jechuudha. Okay? Namni kamiyyuu akkana jechuun jiramtii amala mataa keessanii kan bocu, amala mataa keessanii kan tolchu isinuma jechuudha. Namni kamiyyuu amala mataa isaa kan tolchu isaa akka jechuuti. Is truudha kun dhugaadha. Humanistic psychology emphasize kan isaan godhanu free will irratti waan ta'eedhaaf. Fedhii bilisaa irratti. Fedhii bilisaa namoonni qaban irratti jechuudha. Namoonni fedhii bilisaa qabu jechuun choice mataa isaanii, filannoo mataa isaanii qabu, itti gaafatamummaa mataa isaanii qabu jedhanii amananuu fi chiefii mataa isaaniiti jechuun arkitektii yookaan immoo kan mataa isaanii amala mataa isaanii qopheeffachuu danda'u yookaan amala mataa isaanii amala barbaadan amala ofii isaaniitii fedhii isaaniitiin barbaadan filachuu danda'u jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Operant conditioning is what considered as an independent form of learning. Operant conditioning independent form of learning and it is true jechuudha. Operant conditioning separate learning process based on consequence irratti bu'aa argannu sanarratti hundaa'uudhaan kan barannudha jechuudha. Amala barachuuti conditioning inni kun jechuudha. Kanaafis dhugaadha jechuudha. Inni shanaffaan the amount of change required to notice the change in stimulus is what called just noticeable difference. Amount of change yookaan hammi jijjiiramaa barbaadamu jechuudha. Okay? To
with the change in stimulus. Stimulus keessatti stimulus jechuun alarraa waan nuti fakkeenyaaf dhandhamatu dhandhamnu jira miti yookaan immoo sagalee dhaggeeffannu sagalee dhaggeeffachaa jirtu miti fakkeenyaaf raadiyoo dhaggeeffachaa jirtu jennu yookaan TV banatanii dhaggeeffachaa jirtu jennu. Yommuu sagalee isaa dabaltanii jettanu change yookaan ammi jijjiiramaa isinitti dhaga'amaa jirtu sun maalidha? It is noticeable difference jechuudha. Noticeable difference or just noticeable difference jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun dhugaadha jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. Multiple choice dha yookaan immoo gaafii filannooti jechuudha. Read the following question carefully and choose what the correct from alternatives given. Alternative yookaan filannoo jirurraa maal fayyadamna? Deebii sirrii ta'e filannaa yookaan immoo that keessaa adda baasna jechuudha. Okay, gaafiin jalqabaa akkas jedha. Which one of the following best describe the field of developmental psychology? Field yookaan immoo that field yookaan dirree yookaan jechuun as keessatti field gaafa inni dirree isa alarra bakkee irraa sana miti. That field jechuun sinii gala sirriitti ta'ee yaada dhiifama. Hundaafuu field developmental psychology developmentalii kan ibsu isa kamidha? Psychology gosoota garaagaraa ilaalleerra miti. Isa keessaa kan developmental psychology ibsu isa kamidha? A irratti maal jedha? The study of how we grow and change from conception to death irraa jechuudha. That akkamittiin grow goona dhaloota irraa kaanee du'aatti jechuudha. Akkamittiin grow goona guddina keenyaan kan wal qabatu qaama keenyaan kan wal qabatudha jechuudha akka kanaatti jechuudha. Okay, kanaafuu this dhugaadha jechuudha yookaan eetaa jechuudha. Maalii wajjin wal qabata? Psychology kun physical yookaan developmentii gaafa ta'e guddina gaafa innu physically keenya yookaan qaamni keenya akkamittiin guddata kan jedhudha jechuudha. It is study physical ta'uu danda'a, cognitive ta'uu danda'a, emotional ta'uu danda'a. Qaama miti qofa miti jechuudha kan hin guddatu jechuudha. Inni social changing keenya across the entire life span keenya keessatti yookaan immoo gama jireenya keenya hunda keessatti akkamittiin jijjiiramuu danda'a kan jedhu kan nutti himudha jechuudha. Study of how we grow and change in infancy and childhood miti jechuudha kuni. Study of physical, cognitive and psychological growth in children miti. Ijoollummaatti miti life span yookaan guutummaa keenya keessatti ta'uu qaba jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following is learned behavior? Kan armaan gadii keessaa learned behavior kan ta'e yookaan immoo amala baratame kan ta'e isa kamidha nuun jedha. Baby crawling jechuun mucaan daa'imu akka jechuuti. Baby crawling mucaan ittimanii barsiisanii miti kan daa'imu jechuudha. Dhalootumaan uumamumaan utuu isin barsiisanii daa'imuu danda'a. Therefore it is not learned kan baratame miti jechuudha. Spider spinning a web. Okay, spider yookaan sharariitiin weebii yookaan immoo jira miti weebii sana afaan oromoodhaan maal jennare saseenii hojjetu sana jechuudha akka sarxaa akka jechuuti natti fakkaata kan sababbuu sana yommuu tolchitu jechuudha yommuu sana hojjettu sana hojjechuun seesan yookaan immoo sariitiin akka sana gochuun seesuni maalidha jechuudha it is learned miti jechuudha uumamumaan beekte jechuudha sariitiin jechuudha fear of spiderii yookaan immoo sodaan spiderii immoo maali sodaan spiderii kana uumamumaan Spiderii yemmuu agarru hin sodaanna miti. Waan ta'e wayitii yookaan immoo waan tokko nu miite hojjette malee jechuudha. Inni kan biraa pulling your hand away after touching a hot object. Hot object yookaan immoo wanta gubaa tokko irra harka keessanii booda sin barsiisanii kanarraa fuudhii. Yeroo sin gubu maal jettu lakki. Akkuma waan gubaa sana harka keessanii mucaa bucuu yoo ta'e maal godha dafee irraa fudhata harka isaa jechuudha. Okay, erga gubee booda. Kanaafuu barsiisuun gaafatu jechuudha inni sun. Okay, kanaafiyyuu inni kunis maal miti jechuudha learned miti jechuudha. Kanaafuu siidha jechuudha deebiinsaa maalidha jechuudha fear of spiderii jechuudha. Fear of spideriin sodaannu bakka ta'etti haala ta'e irratti wanti ta'e waan nu mudateef jechuudha kan nuyi sodaannu jechuudha. Okay, sana booda sodaachuu jalqabna jechuudha. Inni taanu gaaffii sadaffaan which schedule of reinforcement results in the slowest acquisition of behavior. Behaviorii slowest acquisition kan jennu slowest kan jechaa ro'atetti jechuun kan turuu danda'u akka jechuuti kan suuta jedhu jechuudha kan hin ariifanne jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu fixed ratio, fixed intervalii, variable ratio fi variable intervalii keessaa kana ta'u variable intervaliidha jechuudha. Variable interval jechuun yeroon itti nuuf kennamu intervaliin yeroodhaan kan inni nuuf kennamu yeroodhaan. Yeroon isaa immoo variableidha. Yeroon isaa variableidha fakkeenyaaf amma jechuun variableidha jechuudha fakkeenyaaf badhaasa tokko torban tokkoon guyyaa jalqabaa torban tokkoon isinii kenna jechuudha. Isattaan immoo ergan ji'a ga'een isinii kenna. Isattaan immoo guyyaa tokkoon isinii kenna. Yeroodhaan kan kennamu sana booda immoo variability jechuudha yookaan immoo jijjiirama jechuudha. Dhaabbataa immoo miti jechuudha. As keessatti fixed ratio kan jennu isa kamidha? Fixed ratio kan jennu ratio murtaa'aa ta'een jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii 100 isinii kennee gaaffii 10 yoo sirrii argattan ta'ee saatii barbaade keessatti ta'u gaaffii 10 yoo isin jedhee daat gaaffii 10 taana maalidha jechuudha. Badhaasni kenna yoo isin jedhee daat gaaffii sana irratti hundaa'a jechuudha. Reeshoo wanta hojjettan sana irratti hundaa'a jechuudha inni sun.
Fixed interval jechuun immoo yeroo irratti jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf daqiiqaa 10 iyyuu si ilaala yoo jedhe yeroo irratti hundaa'aa waan ta'eef fixed interval jennee waamna. Variable ratio kan jennu ammoo ratioon sun maalirradha kan variable. Kana jechuun fakkeenyaaf gaaffii 100 isinii kennee ka'ee yeroo gaaffii 10 dhufee isin badhaasuu danda'a. Yeroo isin gaaffii 10 hojjettan yookaan immoo yeroo gaaffii 19 yookaan immoo yeroo gaaffii 20 dhaabbataa miti jechuudha. Akkasaa kan jiru jalqaba. Variable interval jechuun immoo yeroodhaan ta'ee ka'ee dhaabbataa miti jechuudha. Torban tokkoon ta'uu danda'a, ji'aan ta'uu danda'a, hin beektan jechuudha. Kanaafuu hunda keessaa kan dhaabbataa ta'u jechuun kan slows ta'u kan turuudhaaf wanta nu barbaanne san tursiisuudhaaf mijatu isa variable intervalii kanadha jechuudha. Inni kan biraani a cup of milk would require a certain amount of sugar before you could detect what is sweet taste. Sweet taste tu itti naqxanii utuu hammam akka inni mi'aawu isinitti hin beekamin dura cup of milk tokkeetti yookaan immoo aannanitti jechuudha. Aannan keessatti yommuu naqxan jechuudha require akka aannan suni dhandhamni isaa yookaan mi'aayinni isaa isinitti beekamuu fi amount of sugarii amma ta'e itti naquu qabdu jechuudha. Utuu maal hin ta'in teestiin isaa yookaan dhandhamni isaa isinitti hin beekamin jechuun akka isinitti mi'aawu gochuudhaaf maal gootu sukkaara xiqqootti dabaltu jechuudha. Okay, this examplein kun sukkaara xiqqootti daballee akka inni dhandhamni isaa nutti dhaga'amu gochuun kuni examplein kun fakkeenya maaliiti akka nuun jedhu jechuudha. Inni kuni A absolute threshold dha nuun jedha. B different threshold dha. C sensory threshold dha. D immoo threshold dha jechuudha. Kanaafuu the answer is maal ta'a? Absolute threshold jechuun jalqaba irraa kaaneeti malee teestii amma fakkeenyaaf milkiin jalqaba yookaan aannanii jalqaba maal qaba? Jalqaba dhandhama qaba. Okay, zeeroo irra hin jiru jechuudha. Okay, amma ta'een dhandhama qaba. Garuu dhandhama sana nuyi teestii gochuu barbaanna. Dhandhamni sun kanaafuu cheenjiidha. Jijjiiraa irra malee jijjiirama xiqqoo dabalaa irra malee jalqabaa kaasee miti jechuudha. Kanaafuu absolute jechuun immoo kan jalqabaa kaasee jiru. Difference threshold difference dha jechuudha inni kun. Okay, difference threshold dha. Difference threshold ni dhandhamni amma ta'e jira. Fakkeenyaaf dhandhama irratti caalamee sagaleedhaan isin dubbachaa sagalee raadiyoo akkan isin jedhan. Sagalee raadiyoo jalqaba jira dubbachaa jira yookaan sagaleen TV jalqaba jira dubbachaa jira. Itti dabaltu gaafa itti dabaltanuu xiqqoos itti dabaltaniiti jechuudha kan isin jijjiirama sana dhageessan jechuudha. Pointii isa jalqabaa irraa isa lammaffaarra jijjiirama. Akkuma kana dhandhama aannanii keessatti sudhachuu dandeessu jechuudha. Aannan amma ta'e inni mi'aa. Sukkaara gaafa itti dabaltan immoo caalaatti mi'aa jechuudha. Caalaatti mi'aawun isaa ammittiin itti dabalamte sun maal jechuudha? Different threshold jechuudha. Sensory threshold threshold mataan sensoriitii guutummaatti jechuudha. Difference ta'uu danda'a, absolute ta'uu danda'a. Kanaa wajjin waliin qabatu jechuudha. Threshold immoo it is dictionary dhuma malee kanaa wajjin waliin qabatu jechuun threshold ta'uu iyyuu malee it is not specific miti jechuudha. Kanaa wajjin nama kanatti. Sensoriin is specific miti, absolute ta'uu danda'a, difference ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kan inni ta'uu hin dandeenyeef jechuudha. Which of the following psychologists are what capable of examining the validity of eyewitness? Kan armaan gadii keessaa eyewitness yookaan immoo ragaa testimony ragaa kan qayyabatan isaan kamidha jechuun dhimma seeraa irratti dhimma kanaa wajjin wal qabatu kan ta'e forensic psychologist jedhu kun beekamaadha jechuudha. Counseling miti, health miti, clinical miti kanaa wajjin kan wal qabatan forensic psychologist jechuudha. Daftanii hubattu yaada kun amma kana waan sirrakkisu hin qabu. Inni ja'affaanii on recent visit to the Dr. Kadir. On recent visit to the Dr. Kadir was given a painful injection. Yeroo ammaa kana jechuudha. Maal godhee Kadir dhaqee doktora bira dhaqee jennee fudhannu jechuudha. Doktora bira yommuu dhaqee jedhu that injectionii kennaniif jechuudha. Injectionichi painfulii ture yookaan inni dhukkubee jechuudha. Kadiriin yeroo inni dhaqu bira jechuudha. Doktora sana bira jechuudha. Since then Kadir not only refuses to go to the same doctor, okay, but also will not go to see any doctor or dentist Kadirs. Sana booda erga doktorri suni lilmoo yookaan marfee yommuu isa waraanu isa dhukkubsee booda doktora biraa hundayyuu hin jibbee jechuudha. Doktora biraa hundayyuu diduu barbaade jechuudha. Bira dhaqee wal'aansa fudhachuu hin barbaanne jechuudha. Kana jechuun maal godhe jechuudha? Generalize godhe jechuudha. Refusal behavior is an example of refuse gochuun isaa diduun isaa doktorota hunda doktorni tokkoof jecha sababa doktorri tokko lilmoo isa waraane doktorota hunda diduun isaa kuni maalidhaa? Generalize godhe jechuudha. Hunduma isaanii walitti qabee hundi isaanii akka nama godhu jedhee generalize godhe jechuudha. Okay, kanaafiyyuu stimulus generalization dha jechuudha. Stimulus discrimination jechuun keessaa baaseetu doktora sana maal godheeti? Doktora sana qofa eenyu godhe yookaan doktora sana qofa jibbee discrimination ta'a. Extinction immoo erga kan argatee booda dhiisee dhaqee tu jechuu ta'e jechuudha. Kana jechuun takka jibbaa dhaqee doktorata jibbaa dhaqee booda garuu amma jibbuu sana dhiiseera jechuun amanichi irraa badeera jechuudha. Punishmentis miti kanaafiyyuu maal ta'a? Generalization ta'a jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu maal nuun jedhaa? The process of becoming less sensitive. Adeemsi less sensitive taanu jechuudha. Okay, kana jechuun maalidhaa? Adeemsuun less sensitive taanu yeroo kam to unchanging stimulus is referred to as unchanging stimulus. Stimulus
hin jijjiiramne jechuudha. Stimulasiin tokko hin jijjiiramu yoo ta'e stimulasiin jijjiirame sana addaaftu goona. Okay? Kanaafuu sensory adaptation salphaamaati. Sensory deprivation jechuun sensii stimulasii yeroo dhabnudha. Fakkeenyaaf dukkana keessa yoo taatan ifaan agartuu akka amma baduutti ga'a. Ifa dhabuu sun deprivationii ifaati. Inni kan biraa signal detection. Signal detection kanaaf wanta wal qabatu miti jechuudha. Detect gochuudha waan ta'eef. Sensory overload jechuun immoo yeroo sensoriin overload ta'udha jechuun fakkeenyaaf sagaleen baay'ee yookaan sinitti guddatu ifti yeroo sinitti guddatu sensory overload jennee waamna jechuudha. Sensory adaptation the answer is D ta'a jechuudha kanaaf iyyuu okay. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Classical conditioning differs from operant conditioning. Classical conditioningiin operant conditioning irraa kan adda isa godhu maalidha? Classical conditioning kan jennu akkamiiti? That kan barumsa yookaan immoo amala yookaan behaviyorii nuti argannudha jechuudha. That fedhii keenyaan malitti jechuudha. Okay? Operant conditioning immoo isa fedhii keenyaan argannudha jechuudha. Okay? Kanaaf iyyuu is involuntary dha. Or reflexive behavior inni kam classical conditioning. Kanaaf classical conditioning operant adda kan ba'u sagal. The learner plays a more active role in classical conditioning. Classical conditioning keessatti ga'ee guddaa taphatu nuun jedha. No, classical activity keessatti is involuntary dha. Fedhii keenya alatti ta'u ta'u baay'een isaa. Behavior learned in classical conditioning is deliberate and goal directed. Goal directed dha yookaan immoo kan galma qabudha jechuun akkana godhatanii itti yaaddan miti kunis maaliif hin beeknu jechuudha jechuun it is involuntary dha waan ta'eedhaaf kan barannu waan ta'eef. Okay? The response almost occurs prior to what stimulus in classical conditioning. Classical conditioning keessatti stimulasiitu argama. Maaltu responsiin nuun jedha. Responsiin akkasitti argama. Fakkeenyaaf yoo harka keessan abiddi gubee utuu harka keessan abiddi gubee yoo irraa fudhattu no erga isin gubee booda barattu jechuudha. Okay? Kanaaf iyyuu kunis soba ta'a jechuudha. The response in classical conditioning is reflexive. Yes, it is reflexive. Reflexive means it involves what? Involuntary. Involuntary conditioning dha. That means fedhii keenyaan kan ta'u miti. Kanaaf iyyuu the answer is D ta'a jechuudha. If you had sight in only one eye, ija tokko qofaadhaan kan ta'u ta'e jechuudha kan laaltu, which of the following depth Q could you not use? Deemsi kuu kan wantoota armaan gadii keessaa kanatti fayyadamuu hin dandeenye isa kamidha? Kana jechuun karaa biraadhaanii monokiyulaariin tokko hojiin isaa maalii fi baayonikilaariin tokko hojiin isaa maal kan jedhu adda baasuu danda'uu qabdu jechuudha. Okay. Inni jalqabaanii maal nuun jedhaa? Texture gradient. Texture gradient, interposition, shading isaan kana sadanii monokiyulaariidhaan adda baasuu dandeenya. Convergence garuu adda baasuu hin dandeenyu monokiyulaarii yookaan ija tokko qofaan. Kanaafuu convergence requires both eyes ija lamaan gaafata. Ijaa ta'eef jechuudha. Kanaafuu B ta'a jechuudha. The answer is maal ta'uu danda'u jechuudha. Wantoota kana ija tokkoon adda baasuu hin dandeenyu. Convergence ija tokkoon adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Interposition, shading, texture gradient isaan kana ija tokkoon adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraani the schedule of reinforcement associated with playing slot machine and other types of gambling is gambling wajjin kan wal qabatu. Gambling jechuun qumaara akka jechuudha. Kana wajjin kan wal qabatu maalidha? Simply kana wajjin kan wal qabatu maalidha? Reeshoowwan kana keessaa variable reeshoodha jechuudha. Variable reeshoo tokkoffaa kan inni ittiin kennamu reeshoodhaani. Reeshoodhaan jechuudha. Ammas waan sana hojjetan malee taayimii miti jechuudha. Taayimii ta'uu dhabuusaa reeshoo soqodha. Sana booda immoo taayimii miti erga ta'eeti wanta yookaan immoo wanta taphattan sana yookaan tapha taphattan sana irratti hundaa'ee erga jedhee booda immoo tapha sana immoo fixed yookaan immoo wanta dhaabbataa ta'e miti jechuudha. Itis yeroo yerootti jijjiirama waan ta'eef variableedha jechuudha. Kanaafuu B ta'a jechuudha. The answer is B ta'a jechuudha. Okay. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. All of the following are true. Kan armaan gadii hundumti isaanii dhugaadha. About observation, behaviorism dhiifama. Waa'ee behaviorismii hundumti isaanii dhugaadha except tokko malee jechuudha. Tokko keessaa soba jechuudha. The first few years are decisive in personality development. Personality development keessatti waggaawwan jalqabaa yookaan yeroon gara jalqabaa decisiveidha jechuun inni kuni behaviorismii wajjin walitti hin dhufu jechuudha. Kun psychodynamic wajjin walitti dhufa. Okay? Maaliifi that few years yookaan waggootan jalqabaa decisiveidha jedha. Personality development in personality development keessatti decisiveidha. Kan jedhu kuni maalii wajjin walitti dhufa? Is psychodynamic wajjin walitti dhufa jechuudha. Malee it's not behaviorism. Fakkeenyaaf isaan kan people are born neither good or bad kan jedhu behaviorismiin akkas nuun jedha. Learning takes the lion's share of our behavior. Learningiin
ga'ee leencaa taphata jechuudha. Kun human beings are infinitely changeable jijjiiramuu kan danda'udha. Kun hundisaayyuu behavior kan ta'udha jechuudha. Kanaafiyyuu asitti eeni saayikoo wajjin walitti dhufa yookaan saayikoo daayinaamikii wajjin walitti dhufa jechuudha. 12ffaan was that the deduction of salary of an employee who was showing misconduct in an organization represent organization tokko keessatti salaarii hirriftuu jennu misconduct kan godhu yookaan immoo fakkeenyaaf nama yeroo isaatti hin argamne, hojjetaa yeroo isaatti hin argamne yookaan immoo hojjetaa dafee yeroon hojii isaa hin gahin dafee bahu tokko maal gootu jennu mindaa isaa irraa hir'istu jechuudha. Mindaa isaa sababa isin irraa hir'iftanii fi maal ta'uudhaa fi akka inni sirriitti hojii isaa hojjetuuf jechuudha. Kanaafuu kun negative punishment moo negative reinforcement no positive punishment moo positive reinforcement kan jedhu adda baasna jechuudha. Kanaafuu negative punishment maalidha? Negative reinforcement maalidha jechuun kun baay'ee kan waliin dha'an waan ta'eedhaa fi see kana adda isinii kan baasaa jechuudha. Okay, as keessatti jalqaba maal adda isinii baasaa? Negative punishment. Negative punishment taking away something good to reduce bad behavior. Something wanta tokko jechuudha. Wanta bareedaa ta'e tokko. Something good. Laala sirriitti dhaggeeffadhaa jechuudha. Taking away something good to reduce bad behavior. Bad behaviorii amala hin barbaachisne tokko hir'isuuf jecha, amala hin eegamne tokko hir'isuuf jecha maal goona? Teeggoon yookaan irraa fudhanna. Maal? Wanta bareedaa tokko. Amma fakkeenyaaf kan namicha kanaa keessatti yookaan kan hojjetaa kanaa keessatti wanta inni jaallatu irraa fudhanne salaarii yookaan birrii isaa jalaa hir'isne maal gochuudhaaf iyyuu birrii isaa jalaa hir'isne to reduce it is bad behavior. Amala inni qabu sanaa amala inni hin barbaachifne yookaan misconduct isaa sanaa maal gochuudhaaf xiqqeessuudhaaf jechuudha. Amala sana xiqqeessuu inniyyuu wanta inni jaallatu jalaa fudhanne jechuudha. Kanaaf yoo kun negative punishment ta'a jechuudha. Negative punishment kan jennuuf wanta inni barbaade jalaa fudhanna. Wanta gaarii ta'e jalaa fudhanna. Maal gochuudhaaf? Amala hin barbaachifne sana xiqqeessuuf, amala hin barbaachifne sana balleessuufi jechuudha. Negative reinforcement immoo removing unpleasant to increase behavior. Inni kun immoo unpleasant yookaan immoo wanta namatti hin tolle tokko maal gochuudha jechuudha. Yookaan immoo wanta akka miidhaa of keessaa qabu maal gochuudha? Remove gochuu jechuudha. Gaafa maal ta'u? Gaafa namni tokko waan gaarii hojjetu jechuudha. Amala sana akka inni dabaluudhaaf negative reinforcement. Fakkeenyaaf mucaa tokkotti fakkeenyaaf isin amma mucaa tokko qabdu jennu mucaa kanatti hin gungumtu yeroo hundaa mucaa kanatti dubbattu yeroo hundayyuu akkana godhettanii dubbattu jechuudha. Garuu mucaan kun ka'ee mana qulqulleessee mana keessas ni bareechi. Yommuu inni mana qulqulleessee jiru sana itti dubbachuu dhiisan jechuudha. Itti dubbachuu dhiisuun sun itti dubbachuun sun maalidha? Itti dubbachuun itti gungumuu mucaa hin jaallatu amala hin taanedha wanta hin taane jechuudha. Wanta mucaan hin barbaannedha jechuudha. Kanaaf it is unpleasant thing wanta isan gammachiisnedha. Wanta hin gammachiifne sana maal gootu? Reduce gootu yeroo inni mana bareechu jechuudha. Maaf reduce gootan? Mana bareechuu sana akka itti fufuuf jechuudha. Kanaaf kun maali? Negative reinforcementidha jechuudha. Inni kan biraan immoo positive punishment. Positive punishment immoo it is adding unpleasant to decrease behavior. Behaviorii tokko maal gochuudhaaf? Behaviorii tokko hir'isuudhaaf unpleasant hir'isu. Fakkeenyaaf akka barataan dafee yerootti dhufuuf yookaan akka hojii manaa hojjetuuf hin kabaltu jechuudha. Kabaluun sun maali? Unpleasantidha. Okay, behaviorii sana increase gochuu yookaan dabaluuf jecha maal goona jechuudha? Kabalaatti kennina jechuudha. Okay, kun garuu barbaachisaa miti dhiifama. Kanaafuu akkas godha manni barumsaa akkas godha. Danuutuma amnee waamee taa'aa darbe kaa. Kanaafuu akkasii jechuudha. Jechuun unpleasant ta'e itti daballeeyyuu behaviorii yookaan amala barbaadan sana dabaltu jechuudha. Inni kun positive punishment jechuudha. Positive reinforcementiin beekamaadha. Kuni wanta baay'ee nama eenyu godhu miti. Fakkeenyaaf badhaasa kennitanii fi jajjabeessanii wanta gammadaa ta'u wanta nama gammachiisu ta'u kennitanii fi taatu mucaanis amala nama gammachiisu tokko argachuudha jechuudha. Kanaaf giving something good to increase behavior. Behaviorii sana yookaan amala sana increase gochuudhaaf yookaan dabaluudhaaf wanta bareedaa ta'e yeroo dabaluuf yookaan yeroo kennuuf jechuudha. Akkuma isiniin jedhe fakkeenyaaf mucaanuu jabaatee barate qabxii gaarii fidee jedhe qabxii gaarii sun amala bareedaa waan ta'eef mucaan kun qabxii gaarii sana fiduu itti ta'uuf kenneeyyuu badhaasa kennaaf jechuudha. Okay? Kanadha jechuudha. Adda isinii bareedee yaada. Inni kan biraanii being in an overcrowded room with lots of people talking, Mr. X is attempting to ignore the flowing of information. Overcrowded room yookaan kutaa baay'ee yookaan namoonni baay'een keessatti argaman keessa jira. Mr. X yookaan namni ta'e wayii fakkeenyaaf X kanaa jennu jechuudha. Atumti kun jechuudha kan miidiyoo haala alaatu. Ati kuni jechuun jira miti kutaa tokko keessatti fakkeenyaaf
kaaffee keessa yeroo jirtan namni baay'een haasa'amti. Fakkeenyaaf gabaa deemtan namni baay'een haasa'a. Nama baay'ee haasa'u kana keessaa maal gochuu barbaadaa jirtu jechuudha. Informationii focused gootanii xiyyeeffattanii kan hiriyaa keessanii qofa dhaggeeffachuu barbaadaa jirtu. Only what is important for him. Isinii barbaachisaa ta'e. Kun fakkeenya maaliiti? It is sensory deprivation. Deprivation jechuun isinitti mee jalqaba. Yeroo informationii dhabnu yookaan immoo yeroo stimulusii dhabnudha. Fakkeenyaaf dukkana keessa yoo taane fa'a. Sensory overload yeroo nutti baay'atudha inni irraa. Okay, selective attention jedhani kun jechuun wantoota baay'ee jiran keessaa select goonee isa nu barbaachisu yommuu ta'udha. Kanaafuu ansariis C ta'a jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu akkas jedha. Suppose a 1-year-old child is playing with a toy. Ashaanguliitiin haa taphataa mucaan waggaa tokko inni haa fudhannu jechuudha. Near an electrical outlet. Elektirikii bilatti he sticks part of the toy into outlet. Part of the toy yookiin immoo toy sana fuudhee elektirikii sana keessa buusee nuun jedha jechuudha. He gets shocked yeroo kana elektirikiin konkolaataa yookaan immoo konkolaataa jedhamti konkolaataa toy sana yookaan ashaanguliitii sana jechuudha. Konkolaataa jechuun ittiin taphattu. Konkolaataa sana elektirikiin ni qaba. Konkolaataa sana darbee immoo konkolaataa sana keessa dhufee immoo mucaa sana qaba jechuudha. Kan toy sana yookaan immoo ashaanguliitii sana keessa darbee mucaa sanatti dhufa jechuudha. Okay, yommuu kana mucaan shocked ta'e yookaan immoo isa maal jedha afaan Oromoodhaan I don't know, necessary jechuudha mucaa sana. Becomes frightened yeroo kana mucaan sodaachuu jalqabe jechuudha. And begins to cry. So boo'uu jalqaba. For several days after the experience, erga sanaa boodaatii maal ta'uu jalqabe mucaani? He shows fear when his mother give him toy and he refused to play with it. Sana booda maal gochuu jalqabe? Hin dide jechuudha. Maal dide? Taphachuu dide. Maaliin taphachuu dide? Toy sana fayyadamuu barbaadu dhiisee jechuudha. Maaliif shock godheera waan ta'eedhaaf jechuudha toyin sun. Kanaan duratti waan taphataa amma dhiisee mucaan. In classical conditioning, the toy represents yeroo kana tooyiin maalidha? Tooyii sana jalqaba ittiin taphachaa ture garuu boodarra elektirikii waan tuqeef sana booda akkana godhadhee waan yaadeef jechuudha. Okay, it is maalidha? Kanaafiyyuu it is maalidha inni jedhudha. Conditioning hin taane conditioned ta'uu qaba jechuudha. Kun dhiifamaasitti kun conditioned stimulusiidha. Stimulus conditioned ta'edha yaa A'dha jechuudha. The answer is A'dha jechuudha. Maaliif toy becomes associated with fear sana wajjin yookaan immoo sodaa sana wajjin walitti dhufeera waan ta'eedhaaf tooyin jechuudha. Isaa wajjin walitti dhufeera. Condition kan jennu that wanta duraanii amala sana hin qabne neutral kan ta'e wayii jechuudha. Wanta neutral ta'e tokko gaafa sababa ta'een jijjiiramu haalli isaa nutti. Fakkeenyaaf sababa elektirikaa wal qabee fi haalli isaatti jijjiirame mucaa kanatti jechuudha. Yommuu kana mucaan kun maal godhe kana booda that itti fayyadamuu dhiisee jechuudha. Okay, conditioned ta'eera jechuudha. Tooyii duraan akkanatti hin beekne that condition. Unconditioned stimulus jechuun utuma eenyuun godhe. Fakkeenyaaf as keessatti unconditioned maal jechuudha? Elektirikii sanadha jechuudha. Utuma hin barsiifamne utuma hin jedhin iyyuu maal godhe jechuudha mucaan suni that akkas ta'e yookaan immoo iyyaaf jechuudha yookaan sodaachuu dandeessu shokkoo ta'uu dandeessan of elektirikiidhaaf utuma hin barsiifamin jechuudha. Utuma biraatiin waliin qabatin jechuudha. Unconditioned stimulus. Unconditioned response immoo sodaa sanadha yookaan immoo fiirii nuyi qabnu eenyuuf elektirikiidhaaf jechuudha. Conditioning response yookaan conditioned response dhiifama. Conditioned response immoo response nuti isa erganaa ta'e sana fakkeenyaaf tooyii sanaaf response illee booda kennu conditioned response ta'a jechuudha. The answer is A jechuudha. Inni kun achirraa you are shown a picture of your grandfather. Suuraa grandfather yookaan akaakayyuu keetiitu sitti agarsiifamee jennu. Face but the eyes and mouth are obstructed jechuun ijjinii fi afaan keessa jiran suuraa kana keessa jechuudha. You still recognize it is a picture of your grandfather. Haa ta'u malee ni hubatta. Ijji keessa jiru afaan keessa jiru garuu hubataa jirta. Maal ta'uusaa suuraa akaakayyuu keetii ta'uusaa. Which type of principle based explains kana fakkeenya this example of perception kana kan ibsu isa kamidha? It is B jechuudha. Closure jechuudha. Wanta tokko keessaa irratee ka'ee allows to perceive all object. Okay, despite missing parties. Missing partii sana dhiisee yookaan immoo keessaa paartiin sun paartii miss ta'e yookaan paartii bade fakkeenyaaf afaanii fi ijatu hin jiru inni miti. Afaanii fi ija sana jiran dhiisee yoomayyuu sammuun keenya maal godha jechuudha? Guutuu godhee fudhata jechuudha. Amalli guutuu godhee fudhachuu suni closure jechuudha. Paartiin itti aanu completion itemidha. Bakka duwwaa guutuudha jechuudha. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Our visual ability to perceive the world in 3 dimension. Dandeettiin visual ability keenya objektiiwwan yookaan wantoota garaagaraa 3 dimensioniidhaan yookaan immoo 3 dimensioniidhaan jechuun sinii galee yaada. Jechuun 3 dimensionii caalatti kan sinii hubachiisu wantoota wal bira jiraanneeti. Gaafa fakkeenyaaf teebilii fakkeenyaaf fudhadhaa. Teebilii yommuu fudhattan kallattii 3 keessatti kan inni jiru jechuudha. 3 dimension kan jennu jechuudha. Kun fiiziksii sirriitti kan baratamudha. 3 dimensioniidhaan kan fudhatu fakkeenyaaf booksiiwwan garaagaraa saanduqawwan garaagaraa jira miti. Fakkeenyaaf lookarii keessa fudhachuu dandeessu sun 3 dimensioniidha jechuudha. Okay, X qaba, Y qaba, Z qaba jechuudha.
Okay, fakkeenyaaf gubbaa lookarii yoo fudhattanii tokko gara X'tti deema, tokko gara gadiitti gara Y ta'a jechuudha. Inni faallaa gara sadaffaatti deemu Z jedhattanii hojjechuu dandeessu 3 dimension. 3 dimension kana akka nuyi perceive goonu kan nu godhu maalidha? Okay, it is what 3 dimension kana kan nu depth perception jechuudha. Depth perception jennee waamna. Depth perception akka nuyi 3 dimension percept goonu kan nu godhudha jechuudha. Ilmaffaan branch of psychology that studies kan qayyabatu jechuudha about the relationship between psychological factor and the physical alignment is called kana kan qayyabatu jechuudha. Psychological branch psychological factor fi physical illness gidduu hariiroo kana kan qayyabatu is health psychology jechuudha. Health psychology kana qayyabataa jechuudha. Gaaffiin sadaffaan blank argues that bakka duwwaanii argue godhu kan ni falma jechuudha. Psychology should focus on how the mind allows people to adapt to real world. Real world wajjiniini akkamittiin namni adapt gochuu qaba kan jedhu irratti xiyyeeffata. Okay? Namni akkamittiin adapt gochuu qaba kan jedhu irratti akkamittiin adapt gochuu qaba kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu functionalism jechuudha. Kanaafuu functionalism argue that psychology is jennee bifa kana iddoo functionalism guutuu dandeenya jechuudha. Paartiin inni itti aanu supply item jechuudha. Item jechuun wanta tokko condition nu kenna, condition irratti hundaa'uudhaan murteessina jechuudha. Okay, Ikram is conducting her senior essay. Senior essay yookaan immoo that barreeffama entitled examining the relationship between parenting style fi aggressive behavior. Mata duree examining qorachuu hariiroo parenting style fi aggressive behavior haala maatiitiif yookaan haala maatii keenyatti jiraachifnu akka jechuuti. Haala maatii keenyatti jiraachifnuu fi aggressive behavior amala aggressive ta'e amala hin barbaachifne gidduu hariiroo jiru qayyabataa jirti jechuudha Ikram. Okay, among first year students in Harar barattoota Harar keessa jiran kana keessaa kana qayyabataa jirti jenna. Harar kaampaasii keessa kan jiran keessaa jechuudha. Kun yuunivarsiitii Haramaayaa irraati kan ta'e laata. Harar injineetti fakkaata kaampaasiin jira I don't know. From his scenario kanarraa identify nuun jedha. Maal adda baana tokkoffaan the research method Ikram should employ. Research method yookaan tooftaan iseen qayyabannaa iseen raawwachuu qabdu isa kamidha? Yookaan immoo tooftaa akkamii fayyadamuu qabdi? Okay, hariiroo maatiidhaa fi maatii akkaataa isin itti maatii keessa hin jiramte akkaataa maatii keenyatti jiraachifnuu fi aggressive behavior amala hin taane agarsiisu amala ana maal hin ta'u jechuun amala diddaa agarsiisu jechuudha. Aggressive behavior gaafa amala hin taane agarsiisu kana gidduu akkaataa maatii kana gidduu kan jiru kan nu agarsiifnuti hariiroo gidduu isaaniiti kan isheen barbaadde jechuun hariiroo akkamiitu gidduu jira kan jedhudha. Cause and effect miti yaa hariiroo gidduu isaanii kan jiru taanaan correlational ta'a jechuudha. Okay, kanaaf correlational research ta'a jechuudha. Correlational research ta'a maaliif hariiroo wantoota gidduuti waan ta'eedhaaf. Okay, kana keessaa correlation ta'an immoo independent variable eenyudha, dependent variable eenyudha. As keessatti independent variable kan jennu variable sun isa tokko irratti kan hirkanne jechuudha. Kanaafuu variable as keessatti parenting style ta'a jechuudha. Parenting style'n aggressive irratti waan tokko irratti hin hirkatu. Jechuun akkaataa nuyi itti bulchinu jechuudha. Erga nuyi maatii keenya bifa bareedaa ta'e kan qabannu yoo ta'e amala ta'e dhufa jechuudha. Amalli sun dependentidha. Fakkeenyaaf amala keenya bifa bareedaadhaan yoo qabanne maatii keenya aggressive dhiisee maatiin keenya amala bareedaa nu qabaachuu danda'a. Yommuu akka hin taanetti qabanna ta'e istaadii hin taaneen haala hin taaneen maatii keenya bulchina hoogganna ta'e amala hin taane fidee dhufa jechuudha. Kanaafuu amalli suni behavioriin yookaan aggressive haa ta'u maal ta'u behavioriin eenyu irratti hundaa'a jechuudha. Parenting style keenya irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu dependent behaviorii kan ta'u aggressive behavioridha jechuudha. Ammas galee reedee yaada. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Calculate is walking along a baasii straight. Baasii jiramti baasii straight yookaan immoo karaa baasii irra deemaa jirti. Calculate jennee haa fudhannu. Listening to her favorite song on her MP3 player. MP3 player irratti sirba jaallatu tokko dhaggeeffachaa deemaa jirti jechuudha. She accidentally steps on the road and is narrowly missed by a bus driving past. Sana booda calculate very upset. Sana booda maal taate jechuudha bakka jechuun akka baasii sun itti bu'ee yookaan rukute akka jechuutti fudhadhaa isee rukute jechuudha. Sana booda isin upset taate jechuudha. For example addeedhaan baay'ee aarteetti jechuudha. Sana booda afterward her hand shake. Sana booda maal ta'a jechuudha harkisee shake ta'a harkisee rommuu jalqabee jechuudha. And she finds herself bursting into tears. Imimmaantu iseetti dhufee jechuudha. A week later after these symptoms have subsided erga wanti kun ta'e yookaan mallattoon kun erga uumameen booda Calculate is listening to the radio.
utuu raadiyoo dhaggeeffataa jirtuyyuu while lying in the bed jechuun sirriirra ciisteetu raadiyootu dhaggeeffattu she hears what her favorite song is yookaan immoo that sirba gaafa sana dhaggeeffataa turte sana dhaggeessee jechuudha. Again inde her hands yommuu sirba kana deebitee dhageessu amma yeroo lammaffaadhaaf jechuudha. Jechuun erga balaan sun uumamee booda erga balaa sanaatii sirba kana gaafa dhageessee jettu maal ta'e jechuudha. Harkisee sheeggutoo jalqabe start shaking harkisee Oromoo jalqabe jechuudha. Inni shiirtaas ammas crying gochuu jalqaba hamboo jalqabde jechuudha. Seneeroo kana keessatti what is the tokko conditioned stimulus eenyuuni. Conditioned stimulus maalidhaa favorite song isaati. Favorite song suni jalqaba nagaa ture hariiroo isheen qabdu jechuudha sirba sanaa wajjin. Garuu hariiroo biraa kana erga eenyu goote yookaan immoo hariiroo biraa erga balaan kun irra ga'eetii isa sanaa wajjin wal qabsiifte conditioned goote hin baratte jechuudha. Akka sirbi kun namiidha itti yaaduu jalqabde jechuudha. Duraan sirba kanaa wajjin rakkoo tokko iyyuu hin qabdu amma sirba kana akka rakkootti fudhatte conditioned goote learned ta'eera jechuudha stimulasiin inni kun. Kanaafuu conditioned stimulasiin maalidha jechuudha songii jechuudha initially neutraalii ture but later what triggered fiidha sodaa fiduu danda'e jechuudha. Conditioned responsiin immoo responsiisiin sirba kanaaf booda goote jechuudha sirriirra ciiste. Okay, shaking and crying sun jechuudha. When hearing the song sirba sana yeroo dhageessu harka raafamuun boo'uun suni maalidha jechuudha conditioned response jechuudha. Unconditioned stimulus being hit by the baasii jechuudha. Baasiin sun rukutuudhaan jechuudha. Baasiin sun rukutuun unconditioned jechuudha. Sababa hariiroon biraa yookaan wanti biraa seerra ga'eeftu hin taane baasii rukutee gaafas rukutee jechuudha. Lafaa barachuus hin gaafatu jechuudha. Okay, stimulasiin responsiin unconditioned ta'e immoo yeroo sana sheek ta'u yeroo baasii rukutu sana jechuudha. Okay, as therefore it is shaking, crying and what fear during the near accident sana bira yookaan immoo balaa sana bira yeroo jeetutu yeroo balaan sun isee mudatu akkas ta'uun isee yookaan immoo sodaachuun isee maalidha jechuudha unconditioned responsiidha jechuudha. Egaa viidiyoon keenya irraa asitti dhaqan raawwatamu please Oromoo ko viidiyoo kana like godhaa. Inni kan biraa ijoota keessaniif qoodaa nama ga'uu qaba argachuu qaba viidiyoo kana jettanu biraan gaasiin jedha nagaan naaf tura.